Abrahaamiyyuu yeroo obboloonni isaa sagananii yeroo obboloonni isaa walii galanii akka itti boolla keessa buusanii maarree ani kana beekan Iyyoobiyyuu laga tikaa kenni mootii ta'e seenaa kana hundumaa dabarse garuu dhumarratti wareegame amantii isaa egalee gadi galagalee fannifame kan sadii Kandati irti. Kandati. Takara galfadhu. This enggak this. Aku enggak. Akkam taate? Maal qaba. Milkaa'in nafe waliin gadi nafe. Bae. Is maqaan. Guyaan kan beras jiran guyaan hara. Guyyaa hara. Harri guyyaa moofaadhaa yoo hin milkaa'in nafe. Jechuun koo guyyaa kana malees guyyaa kan biraa jira jechuudha. Okkee nama jajjabeessuun beektu. Is bakka wanti haaraan dhufa booddee boor. Haaraa. Manni haaraa. Moofaanuu dhufuu didee nu arsaate haaraan ta'e. Is bakka hojiin kan biraan ishee. Wanti kan biraan dhufa guyyaa kan biraa. Ani isa wallaalee miti makan dhufu. Maarri saararra mudda irra darbechuu qaba. Musa kan tiqaamtee jirtati. Maaliif itti qabamne mano? Antas gabbaayeen jira maali akkamittiin kiristaanni waan maal akkamittiin sodaadhan. Kan sibiibees hin dhiisne. Abrahaamiyyuu yeroo itti obboloonni isaa akkasittiin isa gananii yeroo itti obboloonni isaa dabarsanii isa gurguratanii boolla keessa isa buusanii yeroo isaan isa gurguratan sana hundumaa keessa darbee mootii ta'ee kunoo mootii ta'ee boleetta isaafiyyuu hafe ani kanaafiyyuu amma hojii xiqqoo tokkotu naa milkaa'ina fedheen araare Abrahaamii waan kana hundumaa keessa darbee achi ga'anii ishee kana waan xiqqoo kanaa fedheen waan inni gadduu sitti maallatti qofalta jajjabina naasaa yeroo Jechuun koo waan tokkotu waa tokko hin ta'in inni iyyuu dhaggeeffadhu sitti himaate obboloonni kun aggananii dudduuban deebine obboloonni kun gurguranii dudduuban deebine irra deebi'eeyyuu isaaniif iyyuu nyaata ta'e. Dhugaadha garummaa Abrahaam miti kan akkas godhu Yoosefdha. Seenaa Yoosefdhaan matamsiifte. Yoosefdhaanni maarreen lanni guddaan maqaa wal darbuu miti. Seenicharraati jabaadhee maal taate itti dhaabadhu manatti lallabiidha moo karoorri kee? Ani hin gaddineen siin jedhee. Ani hin gaddine. Waan sana hundumaa keessa darbee inni iyyuu nama kakuu nama galataa ta'eera mini. Anis immoo kanaaf har'aa fedhee kanaaf wanti na yaaddeessu hin jiru. Maqaan immoo wal darbee Yoosefidha. Maal qofalta? Maqaan wal darbee malee seenaan isaa wal darbeera. Naarree kanaaf iyyuu maqaa isaa wal darbee moo ta'u? Isa qofayyuu miti wati maal taate? Akka sana Iyyoobii jireenya isaa keessatti meeyyoo lagatti keessana keessatti seenaa sana hundumaa arge rakkoo sana hundumaa arge obboloota isaadhaan illee dhufanii gamuuduu fi gaafa mootii kan ta'u barbaadan akka sanatti itti rakkatee Iyyoob lagatti keedhaa waamame inni yoo mootii ta'e ani latiin irra hojii xiqqoo tokkotti naan milkoone dheewwan maal kofaltati? Maaf kofaltati? Cinaa eegame ba? Dhaabadeen qomna garaa Ifeeti. Miti naggeeffadhu xilaamaa kenna. Ati sitti naarse qomna gaa? Maal naarsite beektaa? Hojiin keen darbaa waan haaraadhaa boora waan haaraa dhufaa harri moofaadhaatti. Maarree ani kana beekan. Iyyoobiyyuu laga tikaa kenni mootii ta'e ani har'a hojii tokko nama hojii walii galuu dhaqee milkaa'ina fi gana sodaadhaan waan sana hundu. Mootii ta'e lachi. Maal taaree rakkina sana hundumaate isayyuu amaaketa meeqa leenca meeqa lolee hoolota isaarraa oolchee ture. Eenyutteeti? Iyyoobin jedhee maal taateeti? Nooma waan beekne na goota. Iyyoob lastanima. Yoon beektu ta'e na gaafadhu na. Inni sun Daawit. Iyyoob isa obsaa. Aarree obsicha qaba Iyyoob obsa isaadhaan miti inni laga tikeetti sana hundumaa keessaa ba'e. Maal? Obsatuun qabu ta'eeti laga tikee ba'ee Anuta mootii taatu obsan qabu ta'e. Obsa qabaachuu isaadhaan anis obsa akka isaatti hin qaba. Laga tikee ba'ee bara namni mootii ta'u. Maal laga tikee Daawitidhaan sin jedha. Anteemni? Amma asitti maaginoo badhati. Ati beekta gaammatiin maqaa isaanii beekta malee jireenya isaanii jiraataa hin jirtu. An jireenya can jiraadhaa yeroo sin jechuu irraa. Maqaa isaanii immoo wallaaltee jireenya isaanii. Maqaan wal bira rakkoo hin qabu wanti nuti. Wal darba wanti baay'een. Maqaan wal darba rakkoo tokko hin qabu tii galamni. Waan naan seenicha qabachuudhaan. Maqaan wal darba rakkoon tokko hin jiru. Inni guddaan seenicha jireenyicha jiraachuudha akka kootti.
Sigale. Achumaan immoo maqaa isaaniis tokko qabachaa deemi gaariidha kai. Qama maal taateeti ani gaama gaa wallaalee dhabneen. Maal dharee wallaalee Mana maqaa wallaaluu miti guddaan seenicha jiraachuudha. Seenicha baruudha. Sigale. Fayyuma jiraachuu miti rakkoon qabu seenaa nama tokkotti si dabaluu nan danda'an jireenyi kee yoo tarii ittiin fayyadamu. Sirrii isaatti hin ta'in nallatti. Siin shallama maratti. Maal soofdeedha tasilaa soofdeedha. Maal fin soofanii maqaa wal darbuu danda'an jireenyichadha inni guddaan. Inni guddaan jireenyichadha. Sa'aan maratti garuu maqaa isaas jireenyichas wal duukaa kataatti miti moobee. Ati jechuudha ammaa tokko sitti mana dhaggeeffatu. Museemme wanta inni keessa darbe wanta inni jiraate. Abbaa saba guddaa kanaa ta'e beektaa? Jireenya inni dabarse tokko tokkoon beektaa? Hin beektu. Inni iyyuu waan sana hundumaa dabarse tokko gaafuma dhalatu miila obboleessa isaa qabatee dhalate. Si gala miti? Gaafuma dhalatu miila obboleessa isaa qabatee dhalate. Achii ba'ee obboleessa isaa irraa hangafummaa misirratti kennee fudhatee obboleessa isaa ajjeesuuf ennaan eebba fudhatee badee laga keessa dhakaa boraafatee si'a meeqa bulee mana eessuma isaa dhaqee waggaa torba ishee jaallatu fuudhuu fi ergamee fi deebi'ee waggaa torba dabalee ergamee fi rakkina saba hundumaa keessa darbee abbaa saba guddaa abbaa saba Israa'el ta'ee ijoollee 12 godhatee si galee. Wayi ati. Marattee garuu ati mee dhaggeeffadhu waan sana hundumaa dhaggeeffadhu mee ati beekta bakka beekta afteetta. Sana hundumaa keessa Museen darbee arra ga'ee arra saba kana saba tagartu guddaa kana kan godhate rakkina sana obsee. Museen. Dhakaa irra ciisuu obsee. Seenaa Museen beenee beektamti. Kanaafuu dhaggeeffadhu kaa. Kanaafuu atarra hojiin kee milkoone waan ati dhaqxeef milkaa'ina fee maal itti ana gorsuuf hin tattaafatin. Wanta dabarse inni iyyuu wanta ciccimaa meeqa dabarse. Dhagaa boraafatee. Dhagaa boraafatee si'a meeqa bulee. Isa iyyuu gaafa obboleessa isaatti deebi'u immoo obboleessi isaa lola meeqa irratti rabsee sangaa meeqa waan meeqa kenneefi. Museen. Museen maal taate seenaan sitti maarani seenaa abbaa saba guddaan sitti maara sana hundumaa keessa darbee waaqayyo isa gargaaree iddoo guddaa ga'e. Ana har'a ishee kana waan xiqqoo tokkoofanii dhimma itti dudduuba deebi'uuf hin qabati. Na gorsuufis maaliif hin tattaafati? Museen. Clear? Ati? Ishee Museen miti yoo akkas godhe ree? Barreessuu qabna maqaan akka haaraatti. Yoo akkas godhe Museen miti taanaan yoo dharee mee beektaanatti? An moo. Ana lolaalchiste. Seenaa Yaaqoob kennati Musee gootee natti bu'ee ana akka maal masitti fakkaadha? Alaammas koo seenaa Yaaqoob Musee gootee natti. Seenaa maqaarra maal fiitaa baay'ee? Yaaqoob dhaam lakkoo Esau duukaa dhalate. Garuu ergaa isaadhaan inni guddaan maal ergaa isaa inni guddaan lafa sana hundumaa keessa darbee qabeenya sana hundumaa horate erga. Maaf kofaltate? Maaf kofaltate? What do you laugh? Yes. Kan wanta kan amma kanatti beektu sirrii tokko illee itti bira dhabdaa. Qoy seenaan dogoggoree qabaan? Maal jechuudha amma fakkeenyaaf mee? Maqaan dogoggoree mini? Seenaa man dogoggoree qabaa? As keessatti jireenya isaan dabarsan. Seenaa maal maqaan maal? Seenicha keessa jira maqichi ko. Maqaan immoo wal darba. Amma fakkeenyaaf mee? Maqaa ish amma seenaa kee maqaa kee obsii godhanii ta'uu isaan dubbatanii seenaa kee. Inni guddaan namni seenaa korraa barachuudha. Maaliif kan kee jedhamu kaa obsii jedhama kaa. Rakkoon qabu. Kan maaqiidhaan seenaa koraan hin barata taanaan maaqiin akkas gootanii seenaa koo barreessa. Maaqiitii mee. Rakkoon qabu. Naan fakkeenya na godhata. Inni guddaan seenicha. Seenicha irraa namni barachuudha. Laasii galee. Maqaadha. Seenicha irraa namni barachuudha. Ani tun maqaa dogoggoree tun seenaan dogoggoree maqaa asirratti ta'e hin gaddan ture. Ifaa immoo duuneera sin amma akkamitti jajjabeessitaan jajjabina kaanni guddaan irra nikkoo wanta xiqqoo kana milkaa'ee dhiiseedhe ati sin jalqaba na arsee arri guyyaa haaraadha waan hin gaddisitti fakkaate maaliif hin gaddan maaltu na gaddisiisa nama abdii cimaa qabudha. Akkamitti ati seenaarraa barachaa deemta maal taateet maal akkamitti seenaa Museerraan baratte Abrahaam irraan baratte ishimee qoy Maatewos gaafuma jalqaba kiyyoo keessaati kottodhee waamame gaafuma waamame sana jechuudha. Akkamittiin akka inni jireenya isaa geggeessaa ture beektaa? Akkamittiin akka inni laga qurxummii sanaa ba'e? Laga qurxummii sanaa ba'e waan meeqa kufee ba'e ati dhagaadha mana koodhaaf ittiin jedhame. Eenyu? Maatewos sirrii ammoo reefu waan sirrii dubbate. Dhagaadha ittiin jedhame.
gaafa yeroo baay'eellee yeroo haasa'ullee gaafa Yesuusii kottuu ittiin jedhu kiyyoo kee darbadhu ittiin jedhe hundumtuu gaafa isaan deemanillee maa jedhe annuun si dhiisne eessa deemnaa jedhe garummaan si dhibee sin dhiisne si'a sadii gani si'a sadii gaafa inni ganuuni gaafa du'aa kee dhaqu Yesuus garuu hin dhiiseef si galeera si'a sadii nama gane si'a sadii nama gane sitaa mul'atu jaartii biratti baal biratti ganee jechuudha gurra kaakute seenaa kana hundumaa dabarse garuu dhumarratti wareegame amantii isaa si galee gadi galagalee fannifame kan sadii baasan maal qawalta maali ati namni ama kaayyoo saafi hanga kanatti adeema maal qawaltati Seenaa teessumee dhaladhii seenaa akka toora dhibbeekumas. Kana hundumaa keessa namni amantii isaaf kaayyoo isaaf dhaabatan immoo kaayyoo koo fi wanta xiqqoo kanaaf fedhee nama duuba deebi'uun guyyaan haraadha boodettee nama tana jajjabeessitu ni ta'a. Keessi koo sirriitti hojjetamee xumurameera la. Amma maal dogoggortechuu fudhate amma maqaa eenyummoo dogoggortechuu fati. Maatiiwwan moo latte adoomii maqaatuma siidhoo bakka naannoo si barsiisuudhaati. Maal na barsiisa? Natti seenaa Pheexroos immoo Maatiyoos gootee natti hintu maal iski Ara wayyoo baay'ee beektaa ati maqaa isaanii sirreessi nuun immoo jireenya isaanii jiraanna eegale ati maqaa isaanii sirreessi nuun maqaa isaanii jiraanna we live their lives only xumuraa garuu seenaa tokko qofa sitti nima sakana hin dogoggortee sakana garuu takkanaan hin jiru dhiisa tilaa seenota irraa baradhee affan sitti meerani shaneeffaan sitti seenaa jireenya ku jijjiire saddeet hin taane tammatti miti minim maaliif maal seenaanoo kan nama kan biraadha maqaanoo kan nama kan biraadha seenaa saddeetatti Maatiyoos hin gadan siin jedhamine Maatiyoos hin gadan siin jedhamine garuu Pheexroos ani sirrii mana maqaa wal dabarse dhiifam an siluma maqaa namaa man qabachuu hin danda'u bakka rakkinuma koodha kuni boontu maqaa namaa man hin qabadhu ani boontu dhiifama naa maqaa namaa hin qabadhu dhiifama laasiin iyyuu boontuun jedhe garte seenaa kee garuu takkaan dogoggora kuno takka seenaa kee jechuudha godaama gubbaatti seenaa kee hin dagaddoon kuno jilba keetti dhugaa waaqa jiraata kuno akka gabaabse garuu maqaa kee amma boontu si jechuu nan danda'a seenaa inni guddaan dhageesse amma jechuudha kan sidhibee sinni Pheexroos illee ganganette maqaa tanaa sirreessite mite Yohaannis maal godhe beektaati gaafa Yesuus du'aa kee sidhibaan saammoo jechuudha ansaa sidhiba yoon madaa keetti harka kaa'e malee nama nun jedhu ciruma ina amanu ani si ata'uma nama nu iddoo isaan si waraananii yoon ilaale malee tasuma ina amanu jedhu seeta aygarmi Yohaannis baay'ee nama dhibu sidhiba beektani baay'ee sidhiba yoo edem keessa bee Yohaannis gaafa du'aa kee dhabu yoon madaa keetti harka kaa'e malee si namanu si ta'uun beeku iddootti waraanamtetti yoon harka kaa'e malee si ta'uma isaa ina amanu wanii edem an sidhibee sinniis garuu kana sanan jedhu harkatti hin iyyame kas darbaara weedha kan saasiif dhufeeta funyaan inni dhaabuu keessa funyaan maal din dhaabattase amma ko an beeka moo nama qaaman wal dabarse ta'uu danda'a waan an seena sakana sirri'ani sakanadha kan hin siin jedhan sakanadha kan hin siin jedhu shakkamaa jedhamee itti moggaafame argasiiti amantii sanni dhabee fedhe sanni Yohaannis miti sanni amanuu dideemame madaa keetti harka kaa'e malee Yohaannis Cuuphaa jedhamu isa kam dhaga'ama Yohaannis Cuuphaan jedhamus jira isa akka Yohaannis Cuuphaa miti Yohaannis Cuuphaa Maaree Cuuphaan jedhe maqaa waliin dabarsin Cuuphaa itti maala Cuuphaa maqaa na sirreessitee duuteetta isuma dhamoo inni isa mini isa wallaale ani inni jechuudhaan beektamni seenaa Yohaannis isa natti himte yoo naaf itti seenaa isaa sidhiba seenaa isaa Yohaannis Cuuphaa garuu jechuudha baay'ee ma sidhiba bulluqa danfaatti darbatame eenyutu bulluqa danfaatti darbatame sidhibee sinniis zayitii danfisanii ganii jedhanii hinganu Yesuusiin hinganu jedheen bulluqa danfaatti gaafa isaan isa darbatanii fayyaa isaa keessaa ba'e an sidhibee sinniis achi lafa dasseetii itti gatame taa'ee dinqii barreesse ergaa
wangeela irraati meeqa barreessa beekta? Ergaa 2 fi ergaa 3 fi bakka xumura irratti raayii jedhamee barreessa sana barreessa egaa. Maal Yohaannis dheereera ammoo kan man beektu kanas hin dogoggorte naan jedhi ka. Utuunni yoo ergaa Yohaannis barraa'ee taa'ee jiru dogoggorte naan jechuufi. Maarree Yohaannis seenaa sanatti himtamu. Sirriitti inni gaasana hundumaa keessa darbee dhaabatee barreesse. Anis immoo gaaf tokko seenaa koo kana hundumaa keessa darbee barreesse dhalootaaf nan kaa'a. Jechuun maal kan dhaqe malee guyyaa haadha bu'uurii iftaan guyyaa bari'uudha naamni jettee ati nama na jajjabeessu mitati. Ani jechuudhaan sirbees hin dhiisne utuu waan barbaade hunda keessa galeeti nama jajjabeessuu danda'udha ofii koyyuu seenaa kana hundumaa irraa baradhee nama itti hojjetamedha. Seenaa 12 meeqa beektaa? Maarree Yohaannis beeyyeessus kan isaa garuu akkamitti na yaadachiisteeti. Kan amma kan tokko hin beeku. Seenaa amma kana maqaayyes. Maqaayyes. Toleera. Toleera amadhiis dhugaas. Nama gammachiisu maaf hin dhufe. Dhugaas gammachiisu maaf hin dhufe malee ta'ee Yohaannis Cuuphaan akka inni mormi isaa irraa citee saayiniitti dhiyaatee beekala. Ani ammas gammachiisuu irra jira. Si galee. Dhugaa taatu kolfedheeni malee dhimma naqeefis milkaa'eera. Dhugaa malee isaati kan Musee kan natti himtee kan Abrahaam dhugaa ilaa bashannanee deeman beekama wallan dabarsaa qonna gara maal kun milkaa'eera kun maal boorannee seelaaludhani jecha walii galeen dhufe dhugaa iskina gaddu qonna gara walii galeen dhufe anoo bakka dhugaa taatee du'a keenya duutaren sabaa kanas gammachiisuu fedhe jiramniire malee sabaa keetti warra tammaasaa turte beektechuudha maalachuu akkamitti maachuu tastaan amane sabiitti waa'ee seenaa macaafaa hordofuu mana taa'u akkamitti ni wallaala malee seenaa eenyummaa kunoo sirrii magaruu nama dhibu waan ta'e mormi isaa irraa jitee mucaa isaa takkas gootee beektan seechistu daansii ishee abbaatti tolee mootichatti maal si godhonnaan isheen maarii irraa qabdi morma kuchisiistee mi'aan garuu inni guddaan si taatu lodheena toleerani koftiitaa garuu dhugaa qomna gara milkaa'e nyaate dhugaa koftiitaa kunoo waa dhugaa maal si amee kan dhugaa jedhamu sana gabul koftee abbaa malee seenaa beektatti sabaqam anu kochula nama meeqa akkanii lakkaachaan jira nutiin waa seenaa baloo kabalatti wanta adda isaa milkaa'e dhugaa waaqa jiraata garuu jiramni yeroo hundumaa maaf immoo si aarsa seedhu eda keessa koo bule na gammachiisuuf dhaare maaf hin kofa maal kolfa kee argaan oolee anu gidduutti narraa wayii kolfaan oolee maaliif mucaa kana gammachiisan jedhu keessa koo guute keessa koo dammaqinsa keessa koo dhaati burqe ammoo qabbanni mana keef ta'e kai tashteetta kai me bakka gammanneerra